السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا يوتيوب channel كي جالت أرجمتن هندم تكيسنو على في كيسة تكود أمنتي كتا جندس ونجني بقوم جراتني سنين جل أرفتوتا كيا وروني هجا أما ماتينا ثاني ججبستن هدو جلتوما وروني أروتا ثاني ليه welcome أنا أدخل بقني كأ نفتني سينا سبسكرايب لايك شو أقول آي سنين جل إجرا أرفتوتا كيا فيديو كيا كارا واي فيديو كاليسا أبا روزا فيديو ساني قد ديساني روزن تي همان أرغاني هما هفور رنجو جلاني كيسمايو أكاون إسي هاتي سيد إسي قدس جيجودا يرو بوين أرغتاني جرتاني جيجودا فولا ميديا ساني ترتي جيجودا والله هدو توكو نم دكوسا هدو توكو غرانا منياتا جيجودا روزني أسيندورا sababa isaanii jechuudha ka carraa Ameerikaa isii dhufe dhiisteetiin hafte jechuudha sababa isaaniiti yeroo isiin viidiyoo isaan gadhiistu isin hundi keessanuu argitan jedhee yaada warra raawwataa ta'an malee eenyuun na dhiiftee deemtaa viidiyoon gaafsaniitti fi viidiyoon kaleessaa suni baay'ee tokko himimmaan nama boocisa jechuudha wallaan wajjin boo'ee walaakin rabbiin furmaata haa fiduu gaafa rabbiin furmaata godhe malee homaa ilmi namaa furmaata godhuu hin danda'u jechuudha. Akka yoo tana sa'aadatu birraa dubbattutti akka waan namni isii qabeetiin isii ukkaamsee akkas fakkeessitee dubbatti. Walaakin osoo viidiyoo baastee isiin viidiyoo baasa jetti osoo viidiyoo baastee maalifi rabbiin tokkoffaa rabbiin isii haa birmatu namnummaan isii miidhullee kunillee kama akkamii wallahi rooza jechuun nama gaariidha. Isinuu viidiyoo isii jalqabarraa hanga viidiyoo isiin gadhiiste hunda jala deemtanii walaaltan roozan nama akkamii akka taateen beeytanii jechuudha horroonni haarawaa taatan jechuudha ka durallee ni beeytanii jechuudha. Rooza jechuun guyyaa takka jechaa nama hin beeytu namni gaariin immoo achuma laalan beeysisaa jechuudha. Rooza jechuun baay'ee nama gaariidha jechuudha miidiyaa kanarratti arginu bashaasha nama kolfitee taphatu malee homaa nama badaa waan badaa irratti hin agarre jechuudha. Rabbiin bakka isiin jirtutti ammallee isii mul'isu hamtuu isii sakaale rabbiin irraa haa deebisu rabbiin nagaa maatii isiitti haa deebisu nullee adad isaan viidiyoo gadi dhiisanii ima dhageeffanna roozan argamti way roozan argamte viidiyoo waraabanii jenne viidiyoo isaanii ima dhageeffanna jechuudha. Homaa waan nama gammachiisu homaa hin dhageenyu jechuudha. Walaakin haadhaa fi akaakayyuun haati isii guddistee fi akkaawwan isii jechuu kan haadha isii yookaan akkaawwan isii kaleessa akkasii booyanii roozaatii yanatti hin jabaatin kan jedhanii booyanii himimmaan isaanii akkasii nama boojjisu suni namni isii waa godhellee viidiyoo isii isaanii kan inuma arga garaan akkamitti isaanii danda'a jedha ilmi namaa yookiin ni dhibamte yookiin rakkoo isii mudate wallahi nuti Allahu aalamii rabbitu irraa beeka jechuudha waan isii mudate waan isii mucattiin tun mucattii gaariidha mucattii nagaate mucattii nama miitu miti jechuudha osoo nama badaa ta'e nama miidhe sanii fi taani rabbiin abbaa ofii jaalatu fattanaa jechuudha. Rabbiin abbaa ofii jaalatu fattana ba'aada fatanaati immoo baada dhiphinnaati bal'innatu jira baada rakkinnaatillee akkasuma baada gaddaatillee gammachuutu jira. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti maatii kana rabbiin isaan haa gammachiisu nullee haa gammachiisu jechuudha. Hordoftoota isii jaalatu hunda isaatu jechuudha. Wanni godhanii hin jiru isin hundi keessanuu du'aa ima godhaa fi adda adda salaattanii abashiru saabiriin jedhe rabbiin nama miidhama obse tokko rabbiin keeriin isii haa basharu yeroo hedduu miidhama hedduun narra gayaa namoonni hedduu kana miidhu malee kaawaa eenyuna jedhuun arguu jetteetini viidiyoo isii sanarratti dubbatti jechuudha. Kanaafuu
rabbiin miidhama kana hundaa keessaa isii haa baasu. Wanni godhan hin jiru. Rabbiin haa laaffisuu jechuudha. Amrii kulli rabbi haa laaffisuu fi hafuura gaarii rabbi nu haa dhageessisu. Rabbiin maatii isii kana haadha isii abbaa isii akka'uu isii akaakayyuu isii kana jedhee rabbiin haa laaffisuu fi bakka isheen jirtu laaffisee fi fayyaa kennee fi nagaa maatii isiitti ishii haa deebisu. Du'aayin furmaata. Rabbiin hin tura malee rakkoo kana keessa isii baasuu hin hafu inshaallah bi'iidhnillah. Guyyaan har'aa kamisa galgala yaa rabbii kiyya akka hoo isiit akkasii boottuu sanii jedhi haadha isiitti jedhi abbaa isii jedhi akkasuma uummata isii jaalatanii jedhi nu hundi hordoftoonni Roozaa taate hundi isii jaallanna. Yaa rabbi daddaffitti furmaata godhiif Roozaa rakkoo isiin keessa jirtu san keessaa baasi. Nuu dukkanaa yaa rabbi kiyya sii iftuudha. Rakkoo isiin keessa san keessaa baasiti daddaffi nu gammachiisi. Rabbiin isii haa laaffisu wallahi nu afaanumaan asii wanya malee homaa isii godhuu hin dandeenyu. Ka waa namaa godhu eenyu rahmaani kaaliqu rahmaani. Rabbi rahmata godhee fi rakkoo san keessa haa baasu. Obboleettii ta'e Roozaa rakkoon hanguma asiin dura taree hanga ammaa rabbi rakkoo keessa si baasee daangaa sirraa haa godhu. Rakkoon waa maraa rakkoon bakka hunda sitti dhuftu rakkoon bakka hunda sitti jirtu daangaa rabbiin sirraa haa godhu. Haakira haa taatu rakkoon tante cinqiin yaadduun wanti sitti jiru hundi rabbiin daddaffi keessa si baasee gammachuu malee of durke gammachuu malee gaddan argin rabbiin daddaffitti rakkoo ati jirtu san keessa si haa baasu. Daddaffitti maatii kee bira si deebisee hafuura gaarii rabbi nu haa dhageessisu. Kanaaf hordoftoota kiyyaa du'aayii godhaa fi namoonni Roozaa jaalattan kulli keessan du'aayii godhaa fi du'aayii abbaa irraa dhagoo rabbitu beeka. Namni isii hordoftoonni isii ta'e kun hundi maatiin isii aanan isii firoottan isii kulli yoo du'aayii godheef rabbiin abbaa irraa dhagoo isatu beeka. Kanaaf hundi keessanuu du'aayii godhaa fi rabbiin daddaffitti Roozaa rakkoo keessaa isii haa baasu. Cinqii isiin keessa jirtu rakkoo isiin keessa jirtu yaaddoo isiin keessa jirtu san keessa rabbiin daddaffitti isii haa baasu. Daddaffiin maatii isii kana gammachiise rabbiin nullee haa gammachiisu. Yaa rabbii kiyya sa'aatii 8 yaa rabbi sitti abeeti waqtiin ani kadhataa jiru kun wallaahi viidiyoo isaanii sallaalee hedduu tokko wajji boo'e. Yaa rabbi hin tursiisini daddaffitti cinqaa isiin keessa jirtu rakkoo isiin keessa jirtu san keessaa baasi. Daddaffitti yaa rabbi maatii kanatti deebisi. Yaa rabbi wanni sitti jabaatte hin jirtu nutti jabaatte malee yaa rabbii kiyya wanni martuu si biraa laaftudha. Yaa rabbi daddaffitti nu laaffisi nu gammachiisi yaa rabbi kiyya. Guyyaan har'aa guyyaa kamisaati. Yaa rabbi yaa Allah daddaffitti samoonuma kanatti torbuma kana keessa guyyaa 3-4 kana keessatti yaa rabbi nu gammachiisi. Yaa rabbi Roozaa deebisi nu gammachiisi. Akkasuma obboleeyyan keenya ka rakkoo keessa jiru ka dhibamee hospitaala jiru ka rakkatee rakkoo keessa jiru haajan adda addaa itti jirtu hunda yaa rabbi rakkoo keessaa baasi. Yaa rabbi Roozallee rakkoo keessaa baasi nu gammachiisi. Rakkuma isiin mudate malee jaalattee haadha ofii akkana jaalattu maatii ofii adada waa'ee haadhatii kaaftu viidiyoo isiin argitanii adada waa'ee maatii isii kaastuun himimmaan isii kan akkana as jalatti wal ga'a jechuudha. Kuni maali jaalala haadhaaf abbaa qabdu kabajaa maatii ofiitiif qabdu akkana isii boochisu jechuudha. Kanaafuu jatteessuun rakkoo cimatu isii mudate malee haadhaaf abbaa ofii akkana jaalattu maatii ofii akkasii jaalattu san osoo nagaa taate maatii ofii kana osoo isaan akkana booyan argite Roozaan hin callisti jedhee yaadu'an. Namoonni gariin sila dhugaadha sila dhugumaa ta'a. Namni yoo abbaan fedhellee biraankii dalage maanguddoon kun akkana boo'ee biraankii hin dalagu namoota gariitti akkas fakkaata maaliif irra caalan nama kijibaan biraankii dalage yuutuubii guddisutu caala jechuudha. Ani ka birallee hoo dalage ka haadhaaf abbaa ka akka ofii akka kayyuu isii kana yaani namanu rabbiin haa laaffisu maraafu rabbiin isima nagaan haa deebisu rabbiin isima nagaan ila kunoo nagaan deebi'ee nagaan jirattee maatii isiitti deebite. Rabbiin maatii isii gammachiise nullee haa gammachiisu gurra keerii rabbi nu haa dhageessisu.
kanaafuu hundumti keessanuu du'aa godha. Yaa rabbi daddafi nu milkeessi, yaa rabbi daddafi nu milkeessi. Namoota keenya kulli karaa koo keessa jiran ka haajaan garaagaraa itti jirtu hunda isaa haajaa isaanii baasi, rakkoo isaanii baasi. Yaa rabbi milkiin gammachuu dhageessisi. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon har'a waa'ee roozaa qabduu fi kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik shir godhaa, akkasuma du'aa gochuuf hin dagatina. Egaa hordoftoota kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. باي باي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.